garuu tokko dhufee abi nabiyyi kana jira nabiyyi Muhammad kana jira tokko Yesuus dhufee kana jira gidduutti namni si jala jiru immoo sitti aaralleedha warumti amantii kee hordofan illee maaliif dura amantii kee jabeeffatu maaltu dhimma biraa keessa galchee jechuudha atamma wanni gochuu qabdu maali amantii kana bira deemtee miti kitaaba taa'ee dubbisi quraanni maal jedha sagalee rabbii maal jedha dhimma amantii kaleessa keessaa baatee booddeetti deebitee namallee ofitti mufachiisini si jaallanna obboleessaatti amantiin keenya garaagara ta'u malee jechuu qoran barbaada gorsoo kana sii qaba nadaraa of eeggadha amantii keessa intanii intinaan godhachuun barbaada guyyaa gaarii qabaadha. Okay, galatom nubiral kani se guyyaa gaarii haa ta'u ishi mark. Thank you. Galatom okay yaadni maarkii sirriidha. Amantii namaa hin arrabsiini. Barumsa kee baradhu kitaaba kee dubbisi. Kitaabas itti amante sana nambuusin gaaffilee sin gaafadha. Thank you. Hangafa waan ta'eef waliigaleeraa fudheera. Galatoom amartii maal jetti? Ati jalqaba kiristaanummaa waaqayyo keessa turte sirriyaa. Ijoolleen baay'een si arrabsaa turanii hin gaddarran ture baay'een isaanii jalaan si arrabsaa turanii garuu nu gaa dubbachuuf jecha namni waan dhagoon qabu ati garuu callisaa turte. Yeroo nama jaratti deebi'ee tajaajilaa keenya naan jedhee yeroo dhufu immoo ka'ate tajaajiltee beektu naan jedhu. Isa baay'ee hubadhe ani koo lubbuun aksi si galemni ani baay'ee hubadhe. Tajaajilaa keenya ture maaloo keenya ture raajii keenya ture akkas of course sabni matti jechuudha anis immoo isuman ture si galee isuma sana ture. Isa sirrii jettee garaan kan na ibu keessaati jechuudha dhugaa dubbachuuf namni gannan buusu olman kaasuun ta'e ani koduma koon jira waaqa koon waaqeffadha namni waan nagoon qabu natu biifamti jireenya koo inna namoonni baay'een sirrafaa turan natti fakkaata baay'een isaanii sirrafaa turanii garuu waan barbaadan siinaa jedhani ati garuu dubbachuu hin dandeenye unuti mataa keenya ammoo ani garuu har'a mana waaqayyoo keenan hojjedha miti unuti mataa keenya immoo nuti maal fakkaanna rennutu mana waaqayyoo keessaa wanne yeroo akkas nama rabsinu maal nuti fakkaata unuti immoo mana waaqayyoo keessaa qulqullummaa hojjechaa jirra jechuudha yeroo akka carraba keenya irraa baasnu dubbannu jechuudha lamanniyyaa ijoolleen as jala jiran naannaa 758 natti fakkaata. መቶ ሰው ሆናችሁ ታፕ ኮፕሊንግ ሼር አታረጋችሁ ግን ሼር ነው አላህ ስንት ሁላችሁ ተኮፕሊንግ ነው ያሉት ሁሉ ጊዜ ተኮፕሊንግ ነው አመርቲ ገለቶ ቢቃሊ ኮ በሬድቲ አተማ እንስላሙ ማሲፋ ገን ረቢ አሚን ዮ ነኒ ሰጋ ጅሬኛ መታ ባሳሳት ቤካ ምትሬ ስሪ ጀቴ ጅሬኛ መታ ሳሳት ቤካ ከባን ሳቢ ኩዳ ለማንኛውም ኑቱምቱ መታኪኛው ረኮ ቀምና የሮ አዲምኒ መነዋቀ የቂያቶ ጀኑቲ የሮ ከስ ዴምኒ ቱምዝለን ማከሰከስ ታተ ጀነ የሮ ሲራረፍሲኑ ኑቱምቲ መታኪኛይ ማለከታን ኦፍላሉ ኢስኔቱ ሲናረፍሱ ከኛቲ ኢሰን ቤኩ ገጅሬኛ መታ ሳኒሳን ቤካ baay'ee garuu warra jiranis gannan busanii keessaan dubbisuu danda'u maaf akkasitti naan jechuu danda'u jireenya mataa keessu beeku. Tootee fakkeenyaaf amma suura koo gargombisanii kanaan dura gaafa dhufe suura koo piroofaayilii godhatanii nama keessoo gaafa as deebi'u immoo miila isaas deebi'u suura koo gombisanii. Ya, kanaaf namni waan fedha isaa ta'e jiraachuu danda'a. Amantii fakkeenyaaf nama amantii keessa jiru irratti dirqama nama waamuun dhiisu. Maaliifan nama waamuun dhiisu? An kaleessa nama waamaan ture bakka tureetti tajaajilaa waan tureef asittillee hagam beeku tokko baradheen hagam beeku tokko nama waamuun dirqama manarra jiru. Sigalee callisee taa'uu danda'u jechuudha. Akkasi. Ana kanadha adis amantii keetti jabaadhu achasin deebi'ini yoo waaqayyo si deebisaraan ala gidduu naanneen akka maqaan hin baafne nunis amammoo yookaan isintu karaa gaarii irra jira yookaan nutu karaa gaarii irra jira isaan beeknu gabaa qatadda baasa waliin isaa nu galan jiru kan siriisa waan nu galan jirreefi sinumti karaa gaarii irratti jabaadha yoonis karaa keenya irra jabaannaa bicha sanamni sharrabsu naggeeffatini waan tokkoon dubbate waan barbaadan siinaa jedhanii Wiji mata keenya qofa gaafatanii jechuun barbaadan lamaaniyyaawwan wanta dogoggoree jira dheereeyotee famana fagoon. Jaalatoom namni kan biraa jira namni yaada kan biraa jiraatan na barreessa yaada kan qabdan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh harka fuune ummata እሺ namni yaada qabdan jiraatan dafa namni yaada qabdan
Yaadan qabachaara obsaa samma kana galee beeda nabichi isa ta'e isan gashina. Waaqayyo gaarii ameen. Ameen ameen ameen. Waaqayyo gaarii. Eeshi amartiin dhufta inshallah yeroo dhiyootti dhufta. Waaqayyo si yaadateera ustaazani. Yaadatamtanitti waaqayyo si yaadateera. Biyyala addunyaa kana ada barbaaddu harka keessa ol kaasaa miti. Ustaazani Amerikaa moo kana ada barbaaddu bakka barbaaddan natti maa. Waayee godhame. Tanmalee karatulaa argatu. Sagaleen kau jira. Assalamualaikum. Amerikaa moo kana ada barbaaddu. Sagaleen kau jira sa? Jira fagoodha malee jira. Okay, maal ta'u furan kan saafite. Jirtu akkam fayyaadha? Assalamualaikum. Galata Rabbii. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaadha miti. Maal dhala jirtu? Jirra kuno laayibii mabadi. Jira reefu mal laayibii bani. Baga jiraatani. Amiin jirra. Dileetiin kun shaadaan barbaade jechaa jira. Baay'ee soba. Dileetii dhuma shaadaa barbaadde. Dileetii. Yesus gooftaa irratti iyyuu deebii. Deebii gara Yesusitti. Nagaamu. Fakkeenyaaf Deebii gara Yesusitti. Indurraa dhageesse gooftaadha kan jettu fakkeenyaaf. Gooftaa jechuun maal jechuun? Habiibti. Maaloo. Naa deebisi kaa. Hin bu'e laqaata sokkee. Jechuma gooftaa jedhu Yesus gooftaa jechuu qofa beeka waaqaan. Maalirraa akka jee fi maaliif akka jeen beeku. Akkas inshallah. Warra maalirraa akka jedhuu fi maaliif akka jedhu beeku rabbi nuu taasisu jechuun asumaanuu kuduwaayidha. Inshallah. Amartiin tunoo maal jetti? Shaadaa qabachuu barbaadde moo? Namni yeroo shaadaa dhaga'ee biliqaa. Lallabaddaa yoo namni barbaadu jiraates. No. Ani asuma karaa deemuu sitti elma ga'e. Lallabata afuroo lallabaan qaba warraan tana mana abdiitti lallabu ture reefu. Okay. Ani immoo biyya alaa deemtoota espreessi bichuu barbaadeen ture. Okay, biyya kam argitu? Paaspoortiin immoo akkama bilash. Paaspoortii qabdu reedu. Paaspoortii qabdu. Paaspoortiin qabu akkamatti? Paaspoortiin qabu akkamatti deemuu hin danda'a? Paaspoortii yoo qabaatte rakkoo qabu gaafa kaan bare paaspoortii malee biyya alaa deemti jiru gurbaanu. Achi mareettee gaafa jireetu makiinaa yaabbatti. Woy. Asnaa qaba. Naayii deemna. Amuko Ooyee jirta. nama fataa jedhe abootti jiraadhu nagaa keetti Nagaa keeti. jirtaa Jirta akkam. jaarsi dakaa sirrii jedhe paaspoortii malee maalii gootu naam jedhama ergaan tokko ergaan hin taane tokko ergaan taane wayii dhaga'ee jaarsi jalaallee sirrii dubbate paaspoortii malee biyya alaa jedhama naam jedhanii waan dubbatu namoota tokko dargaggeeyyiin
Maarre paaspoortii malee eessatti deemama sinaamte. Inni yaa ergaa sobaati isa hattoota na ergaa hattoota hin dhagaa ergaa qajeelaa wangeelaa garuu hin dhaga'u namichi immoo gurrisa waan daba malee waan gaarii hin dhaga'u akka waansa. Akkuma abjuuti bara amma abjuu gaafa abjuutu dhuguma sitti fakkaata meetee wanti hundumtuu abjuu sana eegdeen argitu. Amma keenyaaf abjuudhaan gada birree akkas gochaa bultee ganama gaafa kaatu kiisiin kennuwaadha. Sirriidha garuu maaltu na dhibee seeta dubbii isaa irratti dubbii Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti fayyisaa biyya lafaa hundumaati jedhamee dubbatamu hin dhageenye. Garuu dubbii sobdoonni ittiin daldaluudhaaf maqaa kana jalatti hojjettu paaspoortii malee biyya alaa ceeta ergaa jedhu ergaa sobaa inni dhagaa ergaa sirriisa ilmi Waaqayyoo fayyisaa ta'uusaa hin dhaga'u namichi gurra saamee gara qajeelaa tokkotti. Ajaiba. Ati okay. Waunda fiyu. Asna ke ko ati kottume Islamummaa kana tusurra bareeda. Muslima fakkaata yumati. Wallahi. Mala ante lapheen ke immoo balaafamaa dhaabbee dheengadda mucaa namaa sarditee na biratti. Sama odoo muslima ta'e maal akka godhu beektaa? Maqaan Islaamummaa ta'uu rakkoon qabu. Yesuus gooftaa ta'uusaa garuu nan dubbadha. Kana yoo na ayyaman rakkoon qabu. Maali gooftaan bari atiyyuu bari mana kee waggaa. Alilu gooftaadha mara rakkoo bare Yesuus gooftaa ta'e amo. Alilu jaartii jira gooftaadha gaafa fuudhee. Ali. Wayii anillee gooftaadha mara rakkoo bare. Na dhagaye hubannoon ati qabu sirriidha. Gooftaa ta'uun kee sirriidha bar. Namni tokko mana isaa irratti illee gooftaa ta'a. Jireenya isaa irratti gooftaa ta'a. Gooftaan gooftotaa immoo jira Yesuus kan jedhamu hundumaa ol kan jiru mataa hundumaa kan ta'e. Garaagarummaan kana. Lakki Yesuus illee gooftaa hin taane gooftuma mataa isaati fakkeenyaaf Yesuus maaliif gooftaa ta'e waan maal ta'eef gooftaa ta'e Yesuus. Maaliif ati haadha manaa kee irratti gooftaa taate? Maali Yesuus Kiristoos bar waan ilma namaa ta'e waan ilma namaa ulfina qabeessa ta'eef gooftummaan isaaf kan namti jaama caafni. Isa miti ati gooftaa haadha manaa kee irratti kan si godhe eenyudha ragaa fidimee quraanarraa. Gooftaa jechuun maal jechuudha siltaan jechuudha. Gooftaa jechuun hiikkasaa miti isuma baratte keessaati ragaa fidi abbaan manaa haadha manaa isaatiif gooftaadha kan jedhamee barreeffame kitaaba keerraa. Galatoon abbaa manaa haadha manaa irratti aangoo qaba moo qabu? Isa miti anan siin jedhe quraanarraa baniiti ani haadha manaa koof gooftaadha kan jedhu barreeffama naaf fidi. Aangoo erga qabaattee ragaan maal irraa feesisare aangoo erga haadha manaa kan irratti qabaachuu beekte. Poolitikaa miti ragaa barbaada. Politika miti bargoni. Dhaggeeffadhu. Takkaffaa irratti dirqama haadha manaa irratti gooftaa ta'uudhaaf ragaa kitaaba wayii tokkorraa hin barbaachisu. Ani haadha manaa irratti gooftaa jechuudha. Nummoo Yesuus gooftaa ta'uusaa kitaaba keenyarraa ragaa qabna kaa. Amantiin illee hin barbaachisu. Na dhagaye kaa nummoo kitaaba keenyarraa ragaa qabna Yesuus gooftaa ta'uusaa. Qoy dhagaye. Ati ragaan qabduumi waa'ee ani gooftaa haadha manaa irratti. Na dhagaye. Yesuus gooftaa malee waa'ee waaqa. Yesuus gooftaa malee waa'ee waaqa re. Kok isa miti iddoo sana yoom geenya gana yoom geenya maka daa'ima dubbata. Gooftaadha malee waaqaa miti miti. Qoy abbatas gabbaa'e suut nama guddaa wajjin haasaa jirta bara. Yesuus gooftaadha malee. Qoy ijoollee miira keessan galiin. Aamu miira keessaa baasi namicha dargaggeessa irratti galchin jaarsa bilchaataa naaf hidhi. Laala habibi yeroo takka dhiisimee dura. Adalla. Tasgabbaa'e. Yesuus Kiristoos waaqa moo gooftaadha? Gaafi jalqabaa xumurii dura maal achi geessa odoon guddatti waan guddaa bira deemin. Ayi deemin brother. Isa afaan kee dubbatti san keessa ani ati haadha manaa koo irratti gooftaadha jettee ani immoo Yesuus Kiristoos ana irratti gooftaadha ragaa nan fidaa ati ragaa fidiin siin jedheemi. Okay tole. Yesuus Kiristoos gooftaadha moo waaqa? Ani kanan jeesi gaafadheera. Isa miti kan duratti dubbanne irratti dursa ragaa fidaan Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e kitaaba keenyarraa nan dubbadha nan fidasi. Ati haadha manaa gooftaadha jettee aangoo qabaachuu kitaaba wayii tokkorraa hin barbaachisu. Waa'ee aangoo qabaachuu ani Yesuus Kiristoos gooftaadha jettee waan dubbatte irratti ragaa fidi. Ishi Yesuus Kiristoos gooftaadha moo gooftaa miti? Moo gooftaadha ani ragaa siin fida gooftaadha jedheera ani gooftaadha ragaa siin fidaati immoo haadha manaa koo irratti gooftaadha jettee ragaa fidi. Gooftummaa eenyu kenne Yesuusiif? Maal akka daa'ima dubbataa waan dubbanne irratti dura xumuri ishee. Haadha manaa irratti gooftaa ragaa fidi ajaa'iba. Jalqaba afaan kee waan dubbatte ragaa deessaa. Haadha manaa irratti waan dubbatte ragaa nan deessaa. Kalaas. Ishi tole. Haadha manaa kee si bulchiti moo si bulcha moo haadha manaa kee si bulcha?
Ambe ku ragaa fi deesti ragaa deessin siin jedhe malee kana narraa deebii gaafadhu siin hin jenne ragaa. Mo'it qabadhu sammuu brother. Laali dhageeffat dubbii jalaa deessuudhaaf dubbii si qabuudhaaf jennaan ragaan jeen. Haadha manaa irratti fakkeenyaaf gooftaa jechuun siltaan jechuudha. Aangoo qabeessa wayii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf ani haadha manaa kiyya yoon bulchate haadha manaa kiyya hoggana yoon ta'e ani haadha manaa kiyya irratti gooftummaa qaba jechuudha. Maaliif jennaan isii na hin bulchiin hoggana waan ta'eef jecha. Kana achi kitaaba tokkollee kitaaba haadha manaa keessa irratti gooftaa ta'uu ragaa miti ajaa'iba salphatu salphata. Haadha manaa keessa irratti kitaaba gooftaa ta'uu ragaa miti akkasuma nyaatee gooftaadhaa hoggaansi jedhu ati immoo ani gooftaadhaa haadha manaa koo irratti jette qoy. Wallaalu kaanii gartee wallaalummaa keessatti mul'isa. Aduun biyyooma yeroo baay'ee dubbanne irra lambe. Hanga geessu kee nutti mul'ise malee kuni. Na dhagaye hanga ga'u sinna buuse. Ali ilaal. Na dhagaye qoy. Akka nama buusetti. Mana irratti gooftaa ta'uudhaaf kitaaba tokkollee hin barbaachisu. Ilaa keenya immoo kitaabichi ragaa qaba beekta abbaan manaa mataa haadha manaa akka ta'e kitaabichi ragaa qaba. Keemaaf ragaa dhabe. Gooftummaa eenyu kenneef? Keemaan ragaa dhabe. Maal yoo ragaan qabaanne hin qabu jettu? Yesuus Kiristoos gooftummaa isaaf qaba moo ishee? Amma waan gooftummaa ofiif qaba moo? Manaatu kenneef? Asitti waan waliin dubbanne akkasi. Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaati gooftaadha jedhee ati immoo anu gooftaadha haadha manaa koo irratti jetteemi. Na dhagaya boo. Waan kumna gara naas of toote immoo kanas natti dubbate. Gooftummaa Yesuus Kiristoos gooftummaa ofiif qaba moo? Waan si gaafadha. Dursa waan irraa kaane irratti dubbannaa yaa namichoo. Yesuus gooftummaa ofiif qaba moo? Qaama biraa kenneef. Yeroo tokko mute godhi. Yesuus Kiristoos gooftaa ta'e jalqaba irraa kaane na deebisi. Jalqaba siitu mute godhi dura ishee. Mute godhi sitti haasa'a. Mute hin godhuti Yesuus Kiristoos si gooftaa jee moo naa gooftaa jee jalqaba. Mute hin gootu yoo ta'e immoo dubbadhu. Ishi ilaali jalqaba Yesuus gooftaadha naan jette. Yesuus Kiristoos gooftaadha akka dubbadhu barbaadde waaqayyo kan deebisi. Akka dubbadhu barbaadde mute godhi. Naa deebisi gaaffii si gaafachaa. Mute godhi sii deebisi. Gaaffii naa deebisi. Mute godhi ishee. Ishi Yesuus Kiristoos gooftummaa eenyu kenneef? Mute godhi ishee sii deebisa. Naa deebisi gaawwa. Gooftummaa ofiif qaba moo duraanuma qaba? Ati nageessu koy maqaa Yesuus isirraa cabu. Gaaffii si gaafate naa deebisi maal taate gurbaa yaa. Mute godhi nanaasaan. Mute goonee haasofna. Mute godha. Si gaafachaa jira gaaffii si gaafachaa jira mute maaf hin godha? Ishi taa. Gamooti eega wallaalte eega naa deebisu taatte eega ishee mute. Amaanuu jirta? Asay mutiin qabaa. Erga asooftee xumurtee mute naa qabdaan nanaasa. Mute qaba. Naa deebisee erga dadhabde deem bara dhokoo macaafa baayibilii dubbisee kootu deemiti. Amaanuu jirta? Amma mute godhi kaashii sii deebisa gaaffii na gaafatteemi. Muhit qabadhu ish naade maa muhit godhi naan jaasa kun. Maal godhi gaaffii si gaafachaa jira. Mute godhiitii nanaasaan. Maal ta'e namichi? Naa deebisi gaaffii si gaafachaa jira muhit maaf si godha. Gaaffii si gaafachaa jira. Nanaasa dajala akka naasofne hoggaa naasoo. Waaqa Yesuus eenyu kan gaaffii afaan si gaafachaa jira afaan irra naa deebisi. Mute qabi akka naasoo barbaade mute qabi na gaafatte si dhaga'ee gurri kofana dabar. Misa maalloo jooroo ismaa jedhe Yesuus. Deem jalataaf godhi muhit qabi naan jaasa mana keenya keessa taa'e. Hayya gaaffii afaanii si gaafachaa jira gaaffii afaanii naa deebisi kallattiidhaan. Maal ta'e muhit gaaffii isaadha har'a muhit qabi jecha yookaan har'a bartee gurba. Gaaffii si gaafachaa jira gaaffii afaanii si gaafachaa jira kallattiyyoo naa deebiste maal rakkoo qaba. Muhit qabi gaaffii kallattii si gaafachaa jira baasuu. Yesuus Kiristoos waaqummaa eenyu kenneef sin jedhe wallatti maanii abaluu waaqummaa kenneef itti naa deebisuudha malee muhit qabi har'a bartee jecha kana. Auzu billahi min zalik. Okay. Kiristaana biraa wajjin haasa'u. Before jirta? Oh, before ibe. Okay, kiristaana biraa gala. Ayali keenya. Yoo ragaa guutuun jiraate. Yoo ragaa guutuun. Dubbadhu seefo. Yoo ragaa guutuun jiraate jecha baatee dubbatama ni galeen. Wanti nama dhibu warri garee mangeelaa kun konfiidensii hin qabani. Ni galee konfiidensii tokko hin jiru jara bira. Sababiin isaa yoo ragaa gaa qabaatti konfiidensii guutuun dubbatta si galee.
dubbicha kana ta'e kana. Akkas. Maaliif jennaan takka ragaa fiti ati haadha manaa keetti raggoftaa ta'uu ragaa quraana irraa naaf naan jaarre hin qabbatu. Oh yaa addaati wallahi. Haadha manaa keetti irratti aliin haadha manaa isaa irratti goftaa ragaa quraana irraa nama naaf yoo bara. Laakka waan jiru dhabe. Jecha alii jiru quraana keessa barbaadu jira ammeen. Haadha manaa isaa irratti. Khair inshallah. Aye, Fare. Oi. Akkami nagaan siif haa ta'u. Sinifillee haa ta'u. Ammoo kan achi xiqqoo haasoo barbaade tolu ammoo kun hin dubbatu. Lakkeen moo jaase amoon naaf dabarse. Sila dura ammoo kanarraan si darbuu barbaade maaloo. Amooni aboo hundumaa amoo wali qabeenya kanneen jira guyyaa boodhumaa deebisaaf. Bilbila naas waajjira sooretti Aliifaa waliin naas Ustaaz Aliifaa jiru kunoo seefuu maal ture? Okay, bakka fixadhu. Fixadheera maal ture? Oh, ammoo keenya waan ture sitti himuu Sheeka. Maalo braazarii kiyya qaalii kiyyaatiin naguma qabdaa garuu maali fayyaan qabduu si dhukkubaa? Alhamdulillahi rabbil alamin annagaa kiyya harki fayyaa sammuu fayyaa miilli fayyaa nagaa koo rakkina tokko qabu maaliif jette garuu? Muudii qabachuu feeti amoo muudii qabachuu feeti. Wallahi muudii miti father siin jedhu moo brother siin jedhu ree profiling ke father fakkaata akkasuma kabajamoo fanya dhuguma muudii dhafa son ta'etti amoon kuni maaloo rabbiin nuuf agarteessisuu garuu yoo gara musliimaa dhufellee rabbiin nama isliminnaa jaalatee isliminnaan taatee fi itti hirkatee irra gattaa rabbi isaa godhu. As booda garuu gara amantii biraan deebi'ee jeellee yaadu wallahi du'aamaan godaafani ammoo kanaan na yaachisee malee. Ati musliimaa? Ani kiristaana malee. Akkani Sabriinaadha maqaan kee? Sabriinaadha. Beezaa Taakkalee. Galatoomi du'aayiidhaa gochuu keef. Naa dhagaameera du'aayichi. Wallahi du'aamaan si godha. Waan biraa jechuudhaaf namni mirgan qabu ati mirga keetii gafeete ta'uudhaaf garuu nama yaachifta waan ta'eef an baay'ee du'aayi si godha. Waan biraa aara akkasitti hin qabu dhugaa rabbii dhugaa waaqa jiraata. Du'aamaan si godha garuu dhugaa tammarra jirtu rabbii siif haa taasisu si haa jaalachiisu tamma jirtu sana keessa rabbiin si jaalatee si haa dhiisu dhugaa. Tole naa ta'eera. Itti fufi isaanii waliin itti fufi. Ati jirta? Jirta kam? Jira dhugaa akka addaa waaqa fagalatu. Baga jiraattu wanni guddaan ati jiraachuudha. Dhugaadha maaloo mucaan kana du'aa itti godhameef jala qabaa maali mucaan kun isinirraa deebi'ee akka ammas gara biraan deemume mucaan kanaaf jala qabaa nuti isinii dhiifnee jirra bakka isinitti adara. Ishi du'aa itti goonu inshaallati. Mee gaaffii kan qaba? Dirquma lallaba seenee lallaba itti fufna gaaf. Lallaba gaaffii kan qaba soorati. Daa'imaan na jeeqaa jiraaf hin barsiin irra cufadhee daa'ima xiqqoo dhalee na jala jirtii kanaaf immoo isin rabbashu bileetiin mootii qabadde. Daa'imni teenya akkam mokkoramne ishee mootii qabaddu sossobe. Daa'imni akkam irraa mokkoramne. Erga guddisee islaamummaa rabbi haa kennuuf siifi isillee islaamummaa rabbi haa kennuuf rabbiin daa'imaaf islaamummaa qotu inshallah. Hayyee. Gosh jirta? Daa'ima kanaan gara isin jaalatetti mirga isii ilaadhaa fi du'aama godhaaf garuu akka naa guddattu. Tole goshi Jalaan coobin itti dhiisi. jirta akkam? Jira. Baga jiraatte. Ati ortodoksiidha moo beentedha? Haa? Goshi sirratti walani?
Sagalee namoota sagalee fayyina irraa si dhorkuu barbaadu kan irra cufi sagalee fayyina akka hin dhageenyeef sagalee fayyina irraa duuba si deebisuu barbaadu jiru. Fayyina kana akka harkanneef. Fayyina kana akka harkanneef sirra dadawwalan ni beektaa. Namoonni tokko tokko warra fayyina namaan hin feene jira. Eessa jira fayyina akkamii isa kam? Fayyina qaama qalbiidha. Agartee ittiin rahaa harkattu. Fayyina islaamummaa kana. Nan qabaani guutummaa tammayyuu. Okay. Fayyina isaa. Mee fayyinni islaamummaa keessa jira kan jennu afiddaa? Akka ajaa'ibaatti jira malee subhaanallah akkamitti hin jirre. Ati jalqaba amantaan kee maalidha? Fayyinni jireenyi islaamummaa keessa kan jedhu. Akka ajaa'iba guutuudha biyya lafaa kana irra isumaa guutee mijima. Boqonnaa nana keessa kan jedhu. Hunda keessa isaa guutee dhiifama nuti. Boqonnaa hunda keessa isaa guutee mima. Jireenyi islaamummaa malee argamu bara obboleettitiyya. Eenyutu jedhe? Rabbumaa jee. Karaan jireenyaa yoo jiraate inni tokko karaa Yesuus Kiristoosiin bichaadha obboleessan goyoomi. Karaan Yesuus Kiristoos anaafis osoo hin taane warra Israa'eliin qofa fayyada. Anaafis ati Oromoodha moo Israa'eli? Biyya lafaa hundumaatiif karaa Yesuusiin alatti kan jiru hundumtu dukkana keessa jira jedhamee caafamee jira. Macaafa keenya irratti. Yesuus Kiristoos ani warri gartee ani itti ergame Israa'eloota malee warri kun saroota isin jee jira saroota ati amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos warri Israa'el qofa Lakki Yesuus Kiristoos kan inni ergamee fi saba Israa'el qofa jaa maal jaaseedha Maatewos 15:24 irratti ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jaa. Warra gartee warri Israa'eliin ala jiran warra saroota jeeti isin jee jira Yesuus. Ati sareedha amma akka Yesuus isin jeetti. Lakki iddoo badaa isaati fudhatanii nama dhaloota daandiirra jal'isiin asii. Macaafni bakka badaa qaba. Macaafni badaa qaba goshi. Jechuun hin qabu garuu jechuun iddootti fakkeenya waan jedheef qaba malee wanni dhaammiti kan inni jedhee. Fakkeenya maaliif jedhe ishii qoy ayyee. Waan kana fakkeenya maaliif jedhe Yesuus Kiristoos ani warra akka hoolota karaa irraa goranii dhageeffadhu. Yesuus Kiristoos ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin argamne gaafa jedhu fakkeenya maaliif jedhe. Mee naa deebisi quraana keessanii maaliif falfaladhaniin? Eessatti jaaniin? Jedhamee jira garuu ani dubbisne argeera garuu iddoo isaan beeku garuu akka akkas ta'e nan beeku malee. Eessatti jaaniidha baasi? Baasi beektatis jira maa falfala namarraa waraabame jedhee jiru. Warra kafaree jeengaa warra akka keetii kanamaa. Laala waa maleen jenneen sirruma jedhan. Lakki. Quraanni falfalaa miti. Falfala quraana osoo hin taane isa falfala irraa si fayyisudha quraanni isa karaa jireenya. Jedhama argeera miti egaa namni dubbisu argeera bara. Quraanni falfala hin jenneen lakki quraanni falfala osoo hin taane warra quraana kanatti namanne mushrikootaatitu quraana kanaanii akkas jeeni ture akkuma fakkeenyaaf Yesuusin maal jaaniini Yesuusin sammuu dabarse Yesuusin sammuu gate jaanii Maarqos 3:20 irratti dubbatan Yesuus Kiristoos sammuu gate gaafa jiru Yesuus Kiristoos sammuu gateedha miti warra isatti namanne warra isa duukaa deemuu didaniitu Yesuusin sammuu gate jaan malee Yesuus sammuu hin ganne nabi ergama rabbi kabajamaadha nama fayyaatillee jechuudha ani Yesuusin sammuu gate yoo naan jette Hindisuan nama Yesuusin sammuu gate jee hindisuan garuu akkuma Yesuusin gaarii arrabsa warri Yesuusin sammuu gate jaanii arrabsan suni warra Yesuus duukaa bu'uu didan warra Yesuusin dhugoomsuu didaniitu Yesuusin sammuu gate jaan akkasuma illee warri quraanatti amanuu didan yookaan quraana duukaa bu'uu didaniitu quraanni kun falfala jaanii quraana arrabsanii waan jarri sun quraanaan jee rabbiin nutti hime malee quraanni falfalaadha miti obboleetiyya. Eko waa'umayyuu arganiiti mitiire sin amma kiraa keessa hin hubanneef waa'ee Yesuus Kiristoos hin beekneef sin nama nyaatee maal godhudha kan jettan sila keessa hin beekneef isaan kunis warri jedhan siruma jedhanii kashirumadha. Mee yeroo takka laa mee bakka sanii si dubbisaa qoy si ibsa akka ajaa'iba si ibsa na guddisi mee yeroo takka amo. Okay, mau diterang kah, Pak?
Okay. Maal jaase talal siibsa quraana bakka jarri akkas yaadin san. Ayata torba suuraa 74 ayata 11 irratti Rabbiin ayata 11 irraa qajeelfamni isaadha. Maal jaase ta zarni wa man khalaqtu wahida namaan ani kophaa isaa uume wajji walitti niriis yaa Rabbiin nabiyyi Muhammaditti dubbachaa jira. Waa'ee namticha quraana saniin akkas yee quraana namticha kaafira quraana kanatti amanu didee quraana kana arrabseeni waa'ee namticha sanii dubbachaa jira. Waja'altu lahu maalan mamduuda. Kana qabeenya bal'aa isaaf taasisee isaaf godhe ja Rabbiin wabanayna shuhuda ilmaan dhiiraa kan isa biratti argamsiise wamahattu lahu tamhiida bal'isus kan isaaf bal'isee ja Rabbiin summa yatma'u an azida ergasi akkaan isaaf dabalu kan kajeelu namticha kana baana namticha gartee quraana kanaan akkas gee kana baana Rabbiin kallaa innahu kaana liaayatina aniida haada orgamu inni keeyyatota keenya mormu ture namtichi quraana kanaan akkas geessuni keeyyatota keenya mormu ture ja سأصرخه سعودا وقمت ركو قدتي نسدر كاجا رب إنه فكر وقدر إني نتنتالي نتلماميس قابا قرآن خنا نكس جو تنتالي تلمامي مال جي فقتل كيف قدر أبارمي أكومتين قرآن خنا نكس جي تلمامي إني أبارمي أكومتين قرآن خنا جتة سنجتشورة تلمامي جا رب سبحانه وتعالى تبنت أمال جا ثم قتل كيف قدر إرقسي أبارمي أكومتين تلمامي ثم نظر إرقسي ني إلالي gaafa quraana kanaan akkas yoo maal godhe ni ilaale akkamitti akka quraana kanaan jiru akkamitti akka quraana kanaan gurbaan kun jee Rabbiin dubbachaa jira summa abasa wa basar ergasii fuula guuree akkaan jijjiirame summa adbara wastakbar ergasii garagalee ni boone faqaala in haadha illaa sixru yuusar ni jedhes eenyu namtichi quraana kanaan akkas jechuun ni jedhes قرآن نقوم فلفلا نما برا ورا بمقفجة سنقف جينوس نماز اتدبلي مال جيم إن هذا إلا قول البشر كن جتنا ما مليه هنتاني جي قربان سنجتشود ربين قرآن نما قرآن خنا نكز جي قربان كن يجي جنة مكان سادا وليد بن مخيرا جاما وليد بن مخيرا نم تشوكو نمال جي غافا قرآن نقول نبي محمد رتبو فمو نبي محمد برا دكي منقدو أراراتي فكينا نبي محمد وانا ما تدي دبتاج رخنا رتي نبي محمد صلوات رب السلام عليه واني نبي محمد دبتاج رخوني فالفلا نما برا ورا بمج قفاج ايه خغافة إن رب ساجرو نبي محمد يرو سنبرا جراتين دقين ربي تو أكا نبي قرآن نكس جي نمتشكون ربي نبي محمد دبتاج مال جين namticha quraana akkas yee walid ibn mukhira kana rabbi maal qopheessine jee sawsilihi sakar ibidda akkaan gubduu taate laga sakar jaamu rabbiin isaaf qopheessine jaa nama ibidda quraana keenya kana akkas jee arrabse quraanni kun falfala jee arrabse kana ibidda akkaan gubduu taate laga sakar jaamu isaaf qopheessine jaa wama adraaka ma sakar jaa rabbiin sakari maal akka ta'e maal si barsiise laa tubqi walaa tazar foollee hin hambistu lafeellee hin jirtu jaa lawwahatun lil bashar gogaas gubduudha jaa ibiddi gartee gurbaa namticha quraana akkas walid ibn mukhira naan qopheeffamte laga sakartaa jaamu laga akkaan gubduu taate laga akkanaa kana isaaf qopheessine yaa rabbiin kanaafuu fakkeenyaaf yesus kiristoosii fi maarqoosiin akkas yaadii jiran yesus kiristoos maarqoos irratti akkas yaadii jiran jechuudha fakkeenyaaf ati jechuudha har'a goshiin yooniif quraana kanaan osoo arrabsitu quraanni kun falfala jettee osooniif jirtu osoo quraana kana arrabsitu haala kanaan duute ibidda azaabaa ibidda laga sakar jaamu laga gurbaa quraana akkas yaa rabbiin isaaf qopheessa kanaas si qophaa'ee jira jechuudha yoo irraa deebitee toobattee gara rabbiitti hin deebine laga ibidda sakar jaamu kanaan si qopheeffamee jira akkuma ammaati gartee nama quraana akkas kana rabbiin laga ibidda sakar jaamu qopheessatti atillee yoo irraa hin deebine ibidda azaabaa laga sakar jaamu sanis si qopheeffame jechuudha mee fakkeenyaaf maal jaasita maarqos boqonnaa sadi lakkoofsa 21 irratti firoonni isaa jaa immoo kana dhaga'anii innoo qalbii dabarsi jedhanii isa qabuudhaaf dhufan yesuus hin jaanii beek firoonni isaa kana dhaga'anii innoo qalbii dabarsi jaanii isa qabuudhaaf dhufan gaafa akka jaanii nabiyyi muhammadii waa hedduu jechaa turan nabiyyi muhammadiin kuni qalbii dabarse kuni sammuu dabarse akkuma yesuus hin sammuu dabarse jaanii arrabsaa turan saahireedha raagaadha jaanii arrabsaa turan jechuudha oo hin fitadha tullu fitadha kun kanaafi nuti nabiyyoonni gaafa gartee ergamanii ummanni isaanitti ergaman suni ummata isaanitti ergaman saniin arrabsamuun jechi hin dheeressitaniyyuu hundi rakkoo miti kanaaf nuti nabiyyoonni akkas yoo hin taane warra gartee isaan duukaa bu'uu didan santu akkana jee arrabsaa ture jechuu barbaadeni kitablee jira amma tolu dubbadhu tolu dubbadhu tolu
fi Sifillee. dursa nagaatu caala jaallatuuf nagaan siniif haa ta'u. Iddoo kanatti waa gaaffii namatti uumu fakkeenyaa fi quraanni falfala nama biraarraa waraabamedha jedhanii warri dubbachaa jiran eessa dhaabatanii yeroo akkamitti akka dubbatan ragaan jira. Fakkeenyaaf Yesuusiin dhugumatti qalbii dabarse kan jedhan yeroo akkamitti eessatti akka jedhan qabatamaadhaan waan jiruuf akka Yesuusiin jarri sun jedhanitti namichi quraanni kun falfala nama biraarraa waraabamedha jedhee quraanaan jecha kana jechaa jiru yeroo akkamii fi bara akkamii keessa akka inni jecha kana jedhe ragaa qabatamaan jira akkasitti. Aboo gurbaa waan ragaa hin qabne haasofna ragaa baasaa dubbachaa ture. Ishi ammallee rabaasee si dubbadha maqaa isaa wajjin siimaa. Yaada kun hubataniitu ta'ana fakkeenyaaf isaan Maarqos irraa baastanii Maarqos irraa warri Yesuus Kiristoos warri Yesuusiin dhugumatti inni qalbii dabarse warri jedhan sun Yesuus bira dhaabbatanii Yesuusiin akka jechaa jiran ragaan jira. Iddoo mammasii fiddan kana Yesuus bira dhaabbatanii Yesuusitti malsii deebisani. Akkasuma Muhammad duukaa akkas waliin dubbii godhan immoo Allah duukaa waliin dubbii godhan immoo eenyu duukaadha jarri kun kan waliin dubbii godhan meeshee kana ifa nuu godhaame. Shigalatun takaffaarratti rabbiin gabbee namoota wajjin yaasoon godhu tolee nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaamanii rabbii namni nagaru garuu rabbiin bakkuma jiru san taa'eetuma bakkuma itti argamu san taa'eetuma waan naafeeti dalaynu waan naafee haati haasoynu hundaa'u rabbiin nu dhagaha jechuudha. Waan naafeeti biyya lafaa kanarra deddeebinee waliin dalaynu waan naafeeti haasoynu ani nama haasoo jiru kun rabbiin biratti dhokataa miti hin dhagaha jechuudha rabbiin. Tolee bakka fedhe taa'ee rabbiin keenya waan nuti dalaynu waan nuti hojjennu hundaa'u nu harka jechuudha. Rabbiin keenya isa akkasiiti. Tolee rabbiin keenya dirqama gad dhufee waan naafeeti jennu waliin nurraa coccoratee yookaan oduu nurraa coccoratee gara samii deebi'a bakka jirutti deebi'a miti. Rabbiin bakkuma jiru taa'ee waan naafeeti hojjennu hunda harka. Ishi namtichi kun eenyudha yookaan eenyummaa namticha kanaa beekamee kayetteefammoo beekamee jira. Rabbiin mee achumarra quraana kanarratti siyaa ibsu maal jaa zarni waman khalaqtu waxiida namaan ani kophaa isaa wajjin uume wajjin walitti nu dhiise yaa ergamicha jaa rabbiin nabi Muhammad dubbachaa jira. Rabbiitu nabiyyi Muhammad dubbachaa jira. Yaa ergamicha Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi anaa fi namaan ani kophaa isaa qabeenyaa fi ilmoo malee gara haadha isaa keessatti uume Waliid ibn Mughiiraa walitti nu dhiise la Waliid ibn Mughiiraa laal sitti mul'ata miti isa la Waliid ibn Mughiiraa yoo barreessa qabaate koo irraa argate qishu Wanti ragaan isin haalaatti ragaan kun fakkeenyaaf ragaa kanatti jechaa jiran asirratti kan gaaffii naaf kollee kan isin akka Amo ka jedhu jala kana miti godhame ergama rabbi rabsala sallallahu alaihi wasallam. Okay, gingil chano malu jecha bada dubbachaa jiru. Yo. Simbaadu amoye. Injenne Okay. Okay. Olu malet. Jecha ana jedhen seenaa ani jecha badaa dubbachaa jiru gaaffii waan gaaffii natti ta'in gaafadhe fakkeenyaaf Gaafiin kee namticha quraana akkas jettee miti ree namticha rabbiin nutti himee jira. Erga quraanni barreeffame ustaaz erga quraanni barreeffame quraana kanaan falfala nama biraarraa waraabamedha. Inni dhugumatti jecha nama Abdullaa Qamaadha inni jedhe kun erga quraanni barreeffamee jedhe moo otoo quraanni barreeffamaa jiru otoo quraanni kun barreeffamaa jiru jedhe yoommoo erga quraanni kun otoo quraanni kun barreeffamaa jiruuti yoo ta'e eenyutti akkas jedhe namichi kun kallattii isaa la fakkeenyaaf amma akka ifa namaa ta'uuf namni as jala taa'ullee barataa adillee addan maannaan baradha eenyutti akkas jedhe Allaatti akkas jedhe moo Muhammaditti akkas jedhe. Okay, gaaffii namatti uumu jiru. Tole. Bareedaadha. Takaffaarratti bari quraana jechuun seera ittiin bulmaata jiruuf jireenya ilma namaati. Haala ittiin namoonni biyya lafaa kanarra jiraachaa turanii yookaan haala itti gartee nabiyyi Muhammadii mushrikoonni maal akka jechaa turan nabiyyi Muhammad biyya lafaa kanarra maal akka dalagaa ture amantaa islaamaa walumaa galatti quraanni seera ittiin bulmaata jiruuf jireenya dhala namaati. Tole kana na hubadhu. Rabbiin quraanni waggaa 23tti nabiyyi Muhammad irratti buufamaa ture. Waggaa 23 guutuu quraanni nabiyyi Muhammad irratti buufamee waggaa 23 guututti umurame tole. Hamma dheeraa kana wanni itti furatee fi
quraanni rabbiin gaafa nabiyyi Muhammad irratti quraana buusu caaluma jeetuma yookaan zimbiloo fuudheetuma akkamatti irra buusaa miti julmaa isaa bakka takkaa fuudhee irra buusaa miti aayaa takka takkaan yookaan keeyyata tokko tokkoon irra bu'aa ture nabiyyi Muhammad irratti salawaatu rabbi salaam alayhi keeyyata tokko tokko waan akkana keeyyata tokko sarara lama jechuudha sarara lama keeyyata tokko tokkoon keeyyata waa xiqqoo tokko irra bu'aa ture nabiyyi Muhammad bakka takkatti zimbiloo fuudhee quraanni kun guutummaa isaadhaa nabiyyi Muhammad irratti gadi hin buune waggaa 23 guutuu keessatti quraanni kun bu'ee keeyyatatti nabiyyi Muhammad irratti buufamee xumurame jechuudha. Maaliif akkas godha jennaani quraanni gaafa bu'u akkaataa haala yerooti wajjin irratti buufama. Gaafa fakkeenyaaf nabiyyi Muhammad waa'ee gaafatama. Warri kaafiraadhaa warri mushrikaadhaa fakkeenyaaf eenyummaa Allah hafaadha gaafatan. Allahan kee akkamii? Allahan kee maali? Allahan kee isa akkamitti eessa jira jedhanii gaafa gaafatanii Rabbiin quraana suuraa Ikhlaas buusee maal jedhe Rabbiin qul huwallahu ahad jadi Allahan gabbaramaa dhugaa tokkicha akka ummata kaafiraa saniif Rabbiin deebisaa kan nutti waan ummanni gaafatan akkasuma ummanni yeroo san nabiyyi Muhammad gaaffii haala gaafataniin haala gaaffii ummataa irratti hundaa'ee Rabbiin quraana kana buusaa ture jechuudha. Ayatan keeyyatan akka nabiyyi Muhammad waan gaafatame kana ummataaf deebisuu fi akka ummata barsiisuuf jecha Rabbiin haala saniin irra buusaa ture. Kanarratti Rabbiin aayaa kanarratti kan dubbachaa jiru akkaataa gartee mushrikoonni quraanaan ja'an akkaataa gartee mushrikoonni ja'anii quraana arrabsanii haala sanirratti Rabbiin keeyyata kana buusee bar nabiyyi Muhammad gaafa kana kuban qaba fakkeenyaaf uluhiyya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqaalu inna sami'na qur'aanan ajaba gaafa jiru Rabbiin waan jinnoonni dubbate jechuudha nabiyyi Muhammad hin dhageenye Rabbiin nabi Muhammad dubbachaa jira kanaaf bakka kanatti kan dubbachaa jiru waan mushrikoonni dubbate nabiyyi Muhammad gaafa kana mushrika biran jiranii mushrika wajjin waliin agarre gaafa kana nabiyyi Muhammad duuba taanee dubbatan jechuudha waan kaafirtoonni kun dubbatte Rabbiin nabiyyi Muhammaditti bar ummanni waan quraanaati sirratti buusee gartee ati irratti qara'aa jirtu kanaani quraana kanaan falfala ja'anii kun jecha namaa malee hin taane waan gartee nabiyyi Muhammad keeyyitaan irratti buufamee osoo quraanni xumuramin nabiyyi Muhammad irratti buufamee nabiyyi Muhammad waan isaan irratti buufame kana jala ummata barsiisaa deeman kana waan kana gartee isaan arrabsinaan Rabbiin keeyyata kana buusee maal jeeni ummanni kaafiraan yookaan mushrikoonni Waliid ibn Mughiraa akkana quraanaan jedhee Rabbiin waan gartee kaafirtoonni yookaan mushrikoonni quraanaan Rabbiin nabi Muhammaditti aayaa kanaan dubbate jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf sifaradha suuraa jinni suuraa 72 irratti suuraa jinni wanti jaamteef waa'ee jinni dubbattuuf uluhiyya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqaalu inna sami'na qur'aanan ajaba gaafa jinniin jettu nuti quraana ajaa'ibaa dhageenye gaafa jaaniin nabiyyi Muhammad irratti quraana buusee Rabbiin maal jeen aayaa kana buusee bajjinnoonni gareen jinnoota irraa ta'anii akkana jedhee sababa ittiin quraanni buufamu qaba. Quraanni aayaatti akkasi bu'ee keeyyatti akkasi bu'ee waggaa 23 guutuu nabiyyi Muhammad irratti buufame haala saniin xumurame jechuudha. Hawwazooniif quraanni kun gartee buufamee xumureen aayaan kun irratti buutee maal jeen quraanni bakka takkatti gaafa aayaan kun buufamu bakka takkatti xumuramee dhumne jechuudha. Tole suuraa mudassirii jechuun suuratul alaqitti aantee kan buute suuraa mudassirii. Suuraa yeroo lammaffaa irratti buute jechuudha suuraa mudassirii jechuun suuraa yeroo lammaffaa suuratul alaqitti aantee kan buute koo yeroo takka. Okay. Yeroo hayyataan bu'u naa galee deebiin keessa nama yeroo hayyataan bu'u waggaa 21 waan bu'eef quraana fakkeenyaaf inni kun gidduutti yeroo illee irra bu'u 23 akkas kana keessa waggaa 23 kana hayyataa waan bu'uufi namichi kuni wanti nabii Muhammad irratti bu'aa jiru kun quraanni kun falfala nama biraarraa waraabamedha Abdullah Qamaadha jedhee isa inni quraana irratti dubbatutu nabii Muhammad ofiisaa dhagaye osoo hin taane Allaatu jecha namicha kana akkasiin jechaa jiru waa'ee quraana kanaa jedhee nabii Muhammaditti himee jechaa jirta miti? Yes amma si gale miti? Okay amma karaa biraa immoo deemee okay quraanni jecha rabbii qofaa jechi namaa keessa hin jiru isa jedhu duukaa wal nu jalaa hin faallessu yeroo jechi namicha kanaa keessa makamu jecha Allah wajjin yeroo wal maku quraana keessa jechi namaa akka jiru namaan ibsu iddoon kun gaaffii namatti uumu. Okay, bareedaadha. Tole takka faaratti quraanni jecha rabbiiti walitti isin uumu maaliif jennaani bar rabbiitu nutti dubbachaa jira bar waan kaafirtoonni jaan akkana ja'an jee rabbiin nutti dubbachaa jira malee waan kaafirtoonni quraana kana keessatti dubbatanidha miti biraa jira. Rabbi jecha kana nutti himu eenyu bakka abisummaa sirraa mee asumaan si gaafa jecha kaafirtoonni jee kana nutti himu eenyudha. Maal iddoo kanatti
ustaazila. Iddoo kanatti Ajacha kaafirtoonni jee kana nutti himee jedhe. kana kanaa gootu wal wajjinila. Anis ni naggeeffadha miti qabadhe naggeeffadha. Ifa kanaa gootan jedheeni. Falfa quraanni dhugumatti Ajacha ati amma bara afaanumaan nu deebisteeti afaaniin nu deebisteeti ishee na gaafadhe. lakki naggeeffachuu wala ishee kana walitti akka naa deebistaniif jedheeni akkuma amma naa deebistan naggeeffachuuf. Quraanni dhugumatti abjuu laaqamaadha falfala nama biraarraa waraabamedha. Jecha namicha kaafira sanaati moo jecha Allaati? Jecha namicha kaafira sanaati taanaani jechi namaa quraana keessa jira. Jecha Allaati taanaani moo Allaan quraanni kun dhugumatti abjuu laaqamaadha falfala nama biraarraa waraabamedha akkamitti jedha. Sagalee koo kiyya moo kasaati isaa ijoo sagalee ciccatu ture jidduutti moo kiyya. Ni jira ni turkii keetti malee ali amma deebitee dubbadhu. Okay, bareeda dhish. Takka faaratti jecha kaafirtoonni ja'an san rabbiin kan dubbatu. Fakkeenyaaf bari jecha fakkeenyaaf waan waa'ee addaan faa fakkeenyaaf amma rabbiin quraana keessatti maal jee dubbata? Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siraatun mustaqim. Rabbi khiyyaa fi rabbi keessanii isa qofa gabbara. Isa gabbaru santu karaa qajeelaadha. Qajee nabi Allah Isa yookaan Yesuusin barsiisaa ture rabbiin quraana keessatti dubbate jechuudha. Rabbiin quraana keessatti waa'ee jira sanii waa'ee Abrahaam waan Abrahaam dubbate waan Yesuus Kiristoos dubbate waan Museen dubbate gaafa rabbiin nutti himu quraanni jecha Musee jechuudha miti. Akkasuma quraanni jecha Yesuus jechuudha miti. Quraanni waan jarri sun dubbatan rabbiin nutti himaa jira jechuudha. Jecheenyuti jecha rabbiin jecha jarri sun jee rabbiin akkana ja'an jee rabbiin nutti himaa jiru. Rabbiitu dubbachaa jira. Quraanni jecha rabbiiti waan ta'eef jecha waan jarri sun ja'an nutti himaa jira. Waan Yesuus jee waan Abrahaam jee. Akkasumatti illee quraanni jecha rabbii tahaa waan gartee mushrikoota irraa bee jecha mushrikoota afaanii bee rabbiin nutti dubbachaa jira jechuudha. Atu deebistee jirta reefu waan kaafirtoonni ja'anii rabbiin nutti dubbachaa jira. Kanaafuu jecha kaafiraati sun taane waan kaafirtoonni sun jee rabbiin jecha isaatiin nutti himaa jira obboleessa kiyya. Jennete kan nuti aman. Atu deebistee jirta baasoo. Okay, ustaaz la wanti ifa namaan taane tokko isinitti mul'ata la qoy. Asitti wanti isinitti akka mul'atu ani dhuguma. Dhugaadhuma akka dhugaa nama barchiisu namni jala taa'ullee dhugaa barbaada dhugaa hubachuu barbaada. Erga dhugaa hubanna ta'e immoo wanta gaaffii namatti uumu qixa sirriitti ifa galee nama liqifamu ta'uu qaba. Innis maa inni quraanni kun dhugumatti abjuu laaqamaa falfala nama biraarraa waraabamedha. Abjuu laaqamaadha kan jedhe daayirektii jechi jalqabaa kan namicha kaafiraati. Akkas jedhani jedhee kan achi as gara Muhammad jiru sagaleen achitaa jira jiru. Kan saati malee kan saabbatee jira sagaleen. Okay. Abo dubbattee muut qabattee isin dhageenyu waan ati dubbatte irra deebi dubbadhu. Sagaleen si bira ana dhagaa jira. Ahmad dubbachuu barbaadda dubbadhu. Sun taane akkamitti beeki kan inni jedhu sanarratti riflekshinii godhuu Okay, amma nagama sagaleen kiyya. Nabraani Turkii fakkaatasti. Nagama. Nagama alii wajjinitti fuftaa qabxii tokko oofan sii kenna waan amma gaafatte irratti. Waan amma gaafatte irratti qabxii tokko sii kenna. Robba akkamitti beeki? Nagama sagaleen. Okay. Nagama. Rabbi Quraana isaa keessatti boqonnaa 67 lakkoofsa 13 irratti maal jedha? Gaafichi nagaamne taana gaafichi. Aliitti fufu alii wajjinitti fufta an qabxii sii dabalufan. Aliitti fufa ani toopikii keessaa sintutti fufa waan ta'eedhaaf. Kanarra sii dabala. Quraana suuraa boqonnaa 67 lakkoofsa 13-14 yoo dubbiste. 13-14 yoo dubbifte maal jedha? Haasaa keessan gadi qabaa yookiis immoo ol qabaa dubbadhaa jechuudha. Ol qabaa dubbadhaa. Inni beekaa waan qoma keessan keessaati. Qoma keessaati. Gadi siqee maal jedha? Sila inni iccitii uume keessa argaa beekaa ta'ee iccitii isaanii hin beekuu jedhe isaan gaafata.
waan isin hojjetan waan isin dubbattan argaadha. Itti fufeen suura boqonnaa 11 keessatti illee dubbatee jira. Anyhow kanuma si jennuufani waan amma gaafatan. Kana deebisee jira. Mee fakkeenya tokkoon si fudhadha. Fakkeenya inni gaafate fakkeenyaaf